guyyaan birmadummaa sadarkaa biyyaatti kabajamuun lammiilee keessatti jaalala biyyaa kan dagaagsu ta'uu afyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Saada Abdurrahmaan himan. Qaamoleen nageenyaa Oromiyaa qaammee sadii guyyaa birmadummaa akka naannichaatti magaalaa Adaamaatti kabajan. Sagantaa guyyaa birmadummaa kanarratti itti aanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Jeneraal Abbabaa Garasuu afyaa'ii caffee Oromiyaa Aadde Saada Abdurrahmaan dabalatee keessummoonni sadarkaa naannoo irraa dhufan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa poolisii Oromiyaa poolisii tiraafikaa fi qaamoleen bulchiinsaa fi hawaasni magaalaa Adaamaa qoodatti fudhataniiru. Sagantaa kabaja guyyaa birmadummaa kana kan saaqan itti aanaa komishineraa Abbabaa Laggasaa yaada kaasaniin guyyaan kun guyyaa gootota keenya birmadummaa biyyaaf wareegan itti yaadannuu fi injifannoo boonsaa isaanii itti fufsiisnuudha jedhan. Guyyaan kun ergaa ijoo daneessummaa birmadummaa hunda galeessaaf jedhuun sirneeffamee yookiin kabajamaa kan jiru yoo ta'u, akkuma hundi keenya beeknu fi yaadannu Itoophiyaa biyyi keenya jaarraa hedduuf karaa jedhamuu danda'uun waraana fi shiroota baay'ee keessummeessitee jirti. Har'as tokkummaa fi birmadummaa ishii diiguuf keessas ta'ee alaa aggaammiiwwanii fi yaaliiwwan gaggeeffamaa turanii fi jiran hedduudha. Biyyi teenya qormaatilee hedduu barootaa bara jidduutti mudachaa ture kanaan birmadummaa, tokkummaa fi kabaja ishii otuu hin tuqsiisin aarsaa fi wareegama guddaa ijoollee ishiin kaffalaniin biyya dirree addunyaa kamirrattuu mataa ol qabattee bu'uura bilisummaa cimaa irratti dhaabbattee jirtudha. Biyyi keenya diinota hedduu qabdi kan jedhan itti aanaan komishineraa Abbabaam guyyaan birmadummaa qaammee sadii akka biyyaatti kabajamuun hamilee guddaa kan namatti horuudhaan dubbatan. Guyyaa birmadummaa kun akka biyyaatitti beekamtii argatee yeroo kabajamaa jiru kanatti biyya teenya wareegamaa fi gatii guddaa tokkummaan ijoollee ishiitiin wareegamanii kaffalaniin har'a irra dhaabbattee yoo yaadannu hundi namaa lammiin biyyattii tanaa ta'e yaada fi jaalala qabu kamiyyuu kan itti gammadu yoo ta'e illee nu warri raayyaa qaamolee adda addaa keessaa hojjannuu fi mallayyoo uffanne miira adda ta'een kan hubannuu fi birmadummaa biyya keenyaatiif kan wareegamuu fi lafeen isaanii kan itti caccabe akkasumas dhiiga isaaniitiin dhangalaasanii fi beekamtiin kan itti kennamu. Afyaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Saada Abdurrahmaan saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin biyya walabummaan jiraattu Itoophiyaa kabachiisuu fi dantaa uummataa fiduu kan danda'u mootummaa cimaa ijaarra yoo jennu gootota birmadummaa biyyaa tiksan yaadachuudhaaniin dubbataniiru. Guyyaan qaammee shanan akka biyyaatti kabajaa jiru keessa guyyaan har'aa guyyaa birmadummaa jaameeti kabajamaa jira. Birmadummaan biyyaas jaalala lammiin biyya isaaniitiif qaban dhugooma. Biyyaa fi mootummaa jabaa qabna wayita jennu lammiilee birmadummaa isaa biyya isaatiif wareegama qaalii kafaluudhaan dhiigaa fi lafee isaaniitiin gabroonfataa fi weerartuu ofirraa qolachuudhaan biyya tiksaa fi dhalootaaf ceesisuu danda'anii qabaachuun keenya kan adda taasisudha. Gootonni Oromoo fi hayyoonni Oromoo gaheen biyya keenyatti qaban yoomiyyuu bara baraan kan yaadatamuudhaan ibsanii guyyaa birmadummaa yeroo kabajnu raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota nageenyaa birmadummaa biyya keenyaaf gahee taphachaa turaniif kabajaa fi galata isaaniin maluu kennaa ta'uudhaaman. Iccitiin birmadummaa fi bilisummaa keenyaa kaleessaa tokkummaa keessoo keenyaa waan cimsineef injifannoo dachaa galmeessaa har'a geenya. Boruus qormaatilee nu mudatan hunda injifannoon ceenee mul'ata badhaadhinaa qabanne dafqaan utubuun imala guddinaa biyyaa qabanne ni dhugoomsinaa. Ulfaadhaa galatoomaa baga guyyaa birmadummaan isin gahe baga nu gahe humnoonni nageenya. Qaamoleen nageenyaa sagantichatti qooda fudhatan yaada raadiyoo EBS'if qoodaniin qaammee sadii guyyaa gammachuu guyyaa birmadummaa sabdaneessummaa kanaan nu ga'uu isaatii fi gammachuu guddaatu nutti dhaga'aman jedha.
Tole akkuma kana biyyi keenya karaa gama garaa garaatiin alaaf keessaan jeequmsaa fi diigumsa irratti bobba'uu fi yaalii irratti godhamu hundumaa dandamattee sadarkaa guddinaa kana ga'uunsee gammachuu guddaadhaan naaf hin jedha. Gootota lubbuudhaan nu darban keessa fakkeenya nu ta'anii waraanaaf akka nuti cimnee biyya keenya qabannee itti fufne kan nu godhe tokko an akka Taaddasaa Birruu isaan fakkeenya godhachuudhaan nutillee har'a guyyaa birmadummaa kana kan itti walitti qabamnee yaadannoo kan itti gochaa turredha.